Anatu beeka. Wal'aansoo meeqa keessa darbe, arraba meeqa keessa darbe. Aarsaa meeqatti kaffalee. Hojii koo dhiisee dhufe. Asiin gaadheen jira. Habiibti ijoollee lamatti godhadhee jira. Muka nyaata muka qoonqoo keetti gashashii siin jechuudha. Dhuguma fayyaan deemti seete jiraasi. Let's go. Abet. Ana muka na nyaachista jechuudha. Anatu muka na nyaachista. Ana barka muka si nyaachise. Osoo beektee anatu muka si nyaachise malee ati muka na nyaachifnee jechuudha. Nqaafatu xiqqoo masee gaafa afaan guuttee haasoftu xinnoo masee sitti ulfaatu. Gaafa xiqqoo afaan guuttee jechuudha dhugaa fakkeessitee haasoftu xiqqoo masee sitti ulfaatu. Dhugaa fakkeessitee uummata shawwadaa jirta. Uummata gowwaa uummata miskiin argattee kanaafitu shawwadaa jirtaa jechuudha. Miti kanitu uummata shawwadaa jirtu. Anatti muudii qabatta. Ana piraankii na gootaa jechuudha. Isa situmeetu nama rodeeshii. An nama piraankii sii ta'uuf miti jechuudha. Namatillee muudii natti qabattu miti jechuudhaan. Gaafa na laaltu gaafa akkasumatti istaayilii koo laaltu namuma muudii ati natti qabattu fakkaata. Mee xiqqoo ishee filaal. Xiqqooma ishee of ilaali jechuudha. Ana piraankii na goote malee mana kee dhiistee hin deemtu. Akkanitti mana kana ijaare jette. Bu'aa bayii meeqa darbee jette. Waan meeqa cabsee jette. Akkanitti bultii kana jabeeffadhaa siin gahe anatu beekaatti. Kadhattee heerumte ka. Kadhattee heerumte bara. Kadhaan ani itti heerumte jira kadhattee kaniti hojii kee dhiistee galteefillee kadhatteeti bara. Malee kadhatteeti bara birrii qaba jetteeni go'oomsiteeti bara. Maaliif waggaa tokko guutuu miidiyaa irraa baddere? Waggaa tokko guutuu maaliif miidiyaa irraa baddeeti? Kaniti miidiyaa irraa baddeef maaliif? Kadhattee waan itti heerumteef miti? Inni immoo miidiyaa akkati galee jettee viidiyoo riippoortiitti waraabdee boolee keessatti viidiyoo waraabdee isaa wajjin gadhiistee kaniti cira haadha ishee baddeefi jechuudha waan inni si dhowweefi jechuudha. Maaliif jennaan goomsitee heerumte ka? Hin fuute bara. Jiraa hin fuute malee isa si fuudhe. Mee gaafuma teessee laaltu gaafuma daawwattoonni kee warroonni ija qaban jechuudha. Warroonni sammuun isaanii bana namoonni tokko gaafa laalanii jiraa si fuudhe moo isa si fuudhe? Situ fuudhe bara. Situ fuudhe kanaaf biyyaa galte miti. Situ fuudhaan galte miti. Situ fuudhe bar mucaa namaa goyyoomsitee jechuudha. Harka keessatti gashachee jechuudha. Irra dhaabbachuutti jirtaa jechuudha. Osoo fuuchuu baattee jira maaliif mataarra dhaabbatteetti gadaasofta? Hin fuute bar bulchaa jirta of jalatti. Abshir yeroo xiqqoodha. Yeroo xiqqoo keessaa jechuu kan itti amma boontee jechuudha. Ani nan sobi malee deemuuf iyyuu hin kaane ani bultii koo qalliitti ni jaarre qalliitti dhiiseen deemu isaa jedhee tan hojii koo gatee dhufe amma ijoollee lama godhadhee jette. Ofuma keetii maqaa of balleessite bara. Ofuma keetii maqaa of baaftee jechuudha. Argite? Ofuma keetii of himte bara. Akkasitti rabbiin of nam himsisiisa. Yeroo tokko akkasumatti hiccitii kee baaftee lafa laftaa jechuudha. Hiccitii kee baafteetu lafa laftaa jechuudha. Si xiqquma sitti ulfaatu. Gaafa daawwattoota keessa hobduu jechuudha. Piraankiin isaan godhe waan jettu wallaalte bar. Ani sin qollofaayana waan jettu wallaalte jechuudha. Miisa jinsii galee jira koo. Akka yaalis irratti godhe miisa jinsii gallaanitu uffata keessa saabbatteetu nan deema. Baadiyyaatti gala harmee koo biratti gala jette kan boossee achi abbaatee dubbatte eenyudha. Maaliif uummata sobuun barbaachise? Maaliif uummata sobuun barbaachise? Akkanaafatu wal lolaa jiru addunyaa beeka. Hundatu beeka. Uummata maa sobdaate? Uummata maa kijibda? Uummata maa kijibda? Maa kijibdu uummata miskiina maa kijibda? Seeneem gifti uummata maa kijibdee sobde shaanta sassaabbatte. Ana miti ani bar muudii naa gala hin deemtu jedhe baran. Akkati hin deemne sirriitti fageessee beeka. Akkati hin deemne sirriitti fageessee beeka jechuun maaliif ani maddee jira bar. Akkati ana qannaasisuudhaaf goote sirriitti beekaa jechuudha. Sirjamma biyya yoo galtu jechuudhaati. Beekta waan ta'eef hojii kee waan biyyan galleefi sirriitti beektaa jechuudha. Iccitii gadi qotee yookaan immoo haga goodaatti haasa'uu nan barbaachisu jechuudha. Sirriitti beekta waan hin galleefi jechuudha. Siyaadoo ana naajjeesta. Abbaan manaa isheeyyuu nan ajjeessa jedhe. Abbaan manaa isheeyyuu akkas jedhe mucaa kaargoo goote. Mucaa ammatuun kaargoo godhe. Kan mucaa kaargoo godhana bichaadha. Mucaan kaargoon taatu bar. Mucaan kan galtu kan mucaan ittiin galtu namaanitu galti. Ijoolleen kan galtu namaan galti malee kaargoon taatu. Kaargoo kan ta'u uffatadha. Hiqaa meeshaadha malee kaargoo kan ta'u mucaa mitii jechuudha. Ammasuun mucaadee kaargoo godhatee utuu dhugaa ta'ee utuu dubbii dhugaa ta'ee jechuudha kaargoon hin galtu jechuudha. Yoo galtes immoo ana bichaa biti kan galchu jechuudha. Kun waan naqaaneessu hin qabu jechuudha. Ilma namaati waan ta'eefi ammatuun mucaadee eegashees tisoo kee rakkoon qabu normaal. Normaalidha kun maal rakkoo maalii qabu maal bichaadee galchaa? Ana bichaadee galchamoo maal waan haaraadha faashiniidha. Amma beektaa ijoolleen tokko faaraan isheenii wanni
Isheen tokko janfala bunaa dhugaa guddate tokko jira beektaa warra qola bunaa dhugaa guddate tokko jira beektaa. Isaan faa beektaa akkuma biyya baanitti jiru dheedhii kan bishaan akkuma biyya baanitti jiru maal jiru beektaa koomenti jala deemanii kaargoo gootee mucaa kaargoo gootee man ችግራለ ምን ችግራለ እኮ እሱ ምንም ችግር የለም ማረኮ ማን ቀቦ ካርጎ ታቴ ሙጫ ኮን በሪዝኒ ጋራም ተኮ ሞማል ጀቲ nanajeesa gaafa isheen galtu eessaan galti jaarsisee nanajeesa jedhee aniyyuu nanajeesa meeshaa bitadha. Mee abbaa dura meeshaa bitatu laalla. Meeshaa jechuun yoo barbaadde rasaasa iyyama seera qabeessa amma bitadhaan yoo feete jechuudha. Meeshaa abbaa barbaade gittim godhee ajjeesee kaffala. Bakka gittim godhee keessa buusaa fayyadu galuun kuwaa ta'u waan sirratti anumti galuun kuwaa ta'u malee waan si godhu lasheen tufe kanarraa. Lasheen tufe kanan arraabaa nangala waan si godhu anuma beeka ji'a shan qofa naafe. Ji'a shan qofa naafe jechuudha galuudhaaf. Kanaafuu waan si godhu anuma beeka. Anas si ajjeesaa situna ajjeesaa teenyee laallaa jechuudha. Abbaan mana kee maaf na ajjeesa? Abbaan mana kiyyaa kaaratu wal dhabnee waa'ee mucaa miti jechuudha. Mucaa maal? Cagaar gogoo. Allah mucaa isaa fudhee kaargoo godhaan eessatti da'e? Asumar miidiyaa kanarra jira. Mucaa isaa fidee da'een. Asumarratti na argaa ooltu. Anaa mucaa takka baatee taa'uu na argitanii beektu. Anaa mucaa urursu takka na argitanii beektu. Anaa takka birri tokko sin kadhate beektu. Ayyeessa gargaaru malee nama gargaare miidiyaa guddaa irratti dubbatama akkoo maqaan koo nan beektu malee gadhee maatii beekti. Nama OBN irratti dubbatamudha koo. OBN sagalee uummataa miidiyaa guddaa irratti nama maqaan koo dhahamedha kwaan. Gargaarsaan jechuudha. Ijoollee keenya na beeka bar. Amma beektaa? Abbaan mana najjeesaa innuu najjeesaa. Abbaan mana kiyya kan na ajjeesuuf waa'ee amantii irratti wallamne. Waa'ee amantii irratti moo ani qophiidha? Ani qophiidha amantii kiyyaaf du'uu fi qophiidha rabbi na qajeelchu. Amma si arrabsaa jira malee si abaaraayyuu hin jiru ani. Rabbi na qajeelchu. Amantii kiyya irratti rabbi na jabeessu. Amantii kiyyaaf immoo lubbuun kiyya na baatee homa wata kunatti hin fakkaatu. Si jammarnan du'a bar anumtuu karan taaneen kara sharrii wa'iitiin kara hin taaneen du'uu koorraa. Kara amantii kiyyaan du'uun koo hedduu tokko na gammachiisa wallaahi warra balkaa. Ma ijoollee baay'ee beeku ijoollee baay'ee beeka akka ijoolleen keenya hin beeku bare ijoolleen keenya kun hin beeku akka jaarsa kiyyaa wajjin waa'ee amantii irratti wal lollu jechuudha. Inni immoo yoo rabbiin koo na laaffise yoo amantii kiyyatti deebi'ee wajjin jiraanne sabbaa galitti dhagaama. Waan hin jirre maasoof taati. Waan mucaa wayii sakkeeffadha. Ano bar mana rimootii yoo man jedhanii mana Namaas yaa rabbi kiyya. Mana rimootiidhaan baatee galtu. Mana rimootii yoo man jedhan lambaa rimootiin jedhe. Lambaan beektanii? Lambaa rimootiin beektanii? Wanni bulutoosiin hojjetaan jedhe. Intini ampuuliidha bar. Lambaa kan hin jedhu ampuuliin beektanii isa mana rabaa keessaa. Ampuulii isa rimootiidhaan hojjetu. Isa silkii keerraa bulutoosii bantee silkii keerraa bulutoosii bantee waan barbaadde achirraa YouTube irratti dabarsitu. Yoo feete Facebook irraa yoo feete TikTok irraa itti dabarsitee achirraa ampuulii keessaa dhaggeeffattaa jechuudha. Kanan gashee isiniin jedhe malee. Na guddiftee ijoollee yataa baatuun isaa dharaawu. Na guddiftee jechuudha dhugaa. Maal rimootii maal? Way mana rimootii jedhan. Muudini sinukku baay'ee mana guddisu barbaade makuma goolaa fuudhanii dhugaa. Maaf jenna mana rimootii. Mana rimootii jiraayi. Mana rimootii jiraayi. Wayne zandiro. Maal mageessa jirra baruma naqaa. Ani lambaa rimootii jedhe malee mana rimootii jedhe fidaame sagalicha eessara. Isini jechuun fiishkaamee sana fuftu jechuun jaarsi kiyya immoo baay'ee na jaallata illee baay'ee jaalladha jechuudha. Gin imma amantii irratti wal dhabne malee walii dawwalla bar isinitti bee jira bar walii dawwalla walii taasofna amantii kokottu amantii kee dhufaa walii hin jenna malee wal jaallannaa jedhe bar dhimmi kaargoo isa of keessaa fuutee fatafatti bar fatafatu se akkuma buntini se bulbultee chi gaditti naxxa nyaattutu akkasuma seeteetu dubbii fatafatti jechuudha. Siin dhagaynaa sin dubbise dhagaynaa yoo dhugaa ta'e immoo fidi kaa fidi mee fidi yoo dhugaa ta'e mucaa kaargoo godhe fidi kaa namaati. Dhuguma namaa dhuguma fayyoo dhagaafas mee fidi yoo dhiira taate afuuftu kolkolleen.
kolkolleen tala adabadhuuti taa'ii sinyanyaatinii zim jedhiiti taa'ii nan tuqinii jennaanitu diddee na xuxuxxaa jechuudha akka waan isarraa gadi bu'u ati na xunnaan ani hin dhiisu ati maqaa kiyya dha'uu baattu saachaadha yookaan immoo siistemiidha fayyadamtee naqee taanaanii sin dhiisu jechuudhaan sodaa nama tokkootiyyuu hin qabu jechuudha wanta waan na gootu hin qabdu jechuudha biyyatti gaafan galusi deebi'ee immoo jechuudha. Nan dagadhe ijoollee koomentii na jala jirtu hin arrabsin ijoolleen koomentii na jala jirtu gantuu fi yartuu akka keetii miti jechuudha warra dhugaa beekutu dubbachaa jira jechuudha dhugaa yeroon jedhu viidiyoo eenyu jalqaba hojjete eenyuti immoo dhaqee riyaakshinii irratti godhee hundi isaaniiyyuu ijoolleen tokko hin beeku ijoolleen tokko immoo dhugaa jallistii jechuudha kanaafiyyuu jennaani ani har'as boris taanaani isan amma si arrabsu isan amma si qeequ jechuudha waan tokko waan itti gaabbu tokkollee hin qabu jechuudha maaliif jennaani dhugaa irratti hundaa'een dubbachaa waan ta'eef situ jalqaba balleesse waan ta'eef otuuti jalqaba hin balleessine ta'e otuu anatu dhufee viidiyoo irratti hojjetee ta'eeti wallaahi nan dhiisa. Hin dubbadhulle jechuudha garuu jechuudha anatu dura viidiyoo hojjetee jennaan viidiyoo noormaalii akkuma nama tokko nama hin deeggaru faarsee jennaan akkuma beektanii isheen naxxeetu faallaa koo haasoftee jechuudha faallaa koo maaliif haasoftee dhufee maqaadha ani sodaan qabu waan ta'eef shiraan illee na deemu waan ta'eef sodaan nama tokko hin qabu maaliif akkana jette fayyoonii jedhee dhufee dubbadhe jechuudha kanaaf ijoolleen jalqabarraa ka'anii jiranii warra dhugaan jallisneedha isaan. Kanaafuu mucayyoo ishee maqaa ishee illee dhooftee xuxxe sana hin tuqin isheen waan dhugaadhaan deemaa jirtuufitu dhugaa dubbatte waan dhugaa beetti waan ta'eef jechuudha nama jalqaba dubbii dubbate beetti waan ta'eef warra ittiin gantuu fi yartuun jala deemte dhugaa keetii akkasii maarreedha akkasii jettu ishee warra dhugaa nyaattudha jechuudha bara baraan iyyuu naman taatu jechuudha isheen bara baraan illee naman taatu nama jala deemte koomentii feekiidhaanii yookaan immoo yuutuuba feekiidhaanii deemtee nama arrabsiti jechuudha utuu nama taate. yuutuuba manattee irraa hojjetti malee nama jala deemtee yuutuuba feekiidhaan nama arrabsitu jechuudha namuma yuutuubii kireeti godhatee hin banannetu asii dhufeetu nama arrabsaa jechuudha kanaaf uummata koomentii na jalatti waa dubbatu na jalaa hin tuqanii jechuudha warra dhugaa dubbatudha waan ta'eef nama 2-3 nama hunda keessaa tuutaa amma kana keessaa nama 2-3 yoo argatte kalaas baqiidha uummata koo ijoollee koo na jiraa hin tuqinii jechuudha baqamtuun talaa fasaam. Maashinii kun jira dhugaa akka jeetti dhiiga kiyya na danfiftu dhugaa na dubbachiifteetu dubbatteetu na dubbachiisti ani immoo callisuun beeku jechuudha nama jalaa diduun beeku jechuudha kanaafuu zim jedhiitii afaan kee walitti qabadhuutii taa'i ta'uu baannaan akkuma sitti meeyyuu si qollofaadha miiseejii argitee jirta kanaaf shaanta sassaabbattee muudii nurratti qabattee jechuudha goggodduu wayii otuu nyaattu kan si jala darbu kan nyaatu si'i kan furdatu nuti anaa jechuudha kan nyaatu si'i kan furdatu anaa jechuudha. Akkasuma kanaafuu zim jedhiiti afaan kee qabadhuuti narraa deebi'i ta'uu baannaan anummaan astaayyuu waan si godhu ji'uma 5 kana fixachuun koo haa ta'uun jedhe malee astaayyuu waan si godhu qabaa jechuudha of eeggannoo guddaa godhi of kabaji.